harmee kee immoo wallee tokko harmee keetiifis sirbiteetta. Mee wallee sana nu yaadachiistaan? Masangama bajjida garbuu malee hin facaasu. Hojii Rabbii guddaadha waa malee nun dhamaasu. Ulfina kee barbaade kormii kan kee baroode kormii baroode. Haafin nufa obseeko ulfina kee tulfoonko ulfinni kee ulfooko jedha. Waa! Sadartiin qophaa'een ta'ullee. Waa'een harmee kee haadha kee yeroo ka'u harmee keetiif bakka addaa akkati qabdu jaalala addaa tokko akkati qabdu maaltu hariiroo akkamii qabda haadha kee wajjin? Eeti kun waanuma ilma namaa keessa jiru ilmi namaa hariiroo maatii isaa wajjin qabu haadha abbaa moor cimfata jechuun moor bakka guddaa kennaa fi maaliif jireenyuma keessatti jiruuf jireenya ati har'a qabdu keessatti aarsaa guddaa gatii guddaa warri qaban isaanii kanaafi jireenya kee wajjin waan walitti hidhata qaban waanuma gargar baastee ilaalle tokko waan ta'aniif so haadha koo immoo hedduu jaalladha nagaashee hawaa waan qabuun haadha koo qananiisuu barbaada. Bakka guddaa kaa'uu barbaada ulfina guddaa kennuufii barbaada abbaan koo jiraachuu baatu osoo jiraate natti tola ture. Ijoollummaadhaan kan du'an abbaan kee? Ijoollummaadhaan waggaadhuma muraasa dura yeroo gadaatu keetii hojjechuu koo dura. Wallisuu jalqabdeetta jechuudha? Wallisuu jalqabeera na hin jaallata inni na sirbisiisa baay'ee. Garuu al tokko yoo rabbiin jenne homaa gochuun hin danda'amu. Andu'aalem Asallaatti guddate miti? Eeyyeti. Gaarii faa kana wajjiniin ture jedhan akkamitti gara muuziqeessummaa wallisummaa kana dhufuu dandeesse? Maal gaarii marratti sirbina? Si achi deema. Gaariin teeppiin qabdu jedhee. Gaariin teeppiin isheedha. Teeppiin isheedha. Teeppiin gaarii suma turte. Achirrallee odeensii jiru gammachiisas deemuu hin dandeenya. Waa okay. Kanaaf inumaa namni Asallaatti gaarii Andu'aalem yaabbachuudhaaf baay'ee yaadatu. Baay'ee salphii. Salphii hedduu. Baay'ee jechuun wanni qaba. Entertain ta'aa deema namni. Waan sana ta'eef itti tolaa jechuudha. Akka sirbuu namni baay'een hin beeka. Jajjabeessu warri qe'eellee sirritti akkaan sirbu namni fedhu hunduu na jajjabeessa namni baay'een warra na wajjin illee ala turutu jira bulu. Yeroo sana Asallaatti illee kilabii akka banuu dhugaa godhee ture yeroo wayi akkasiyyuu godhee Asallaatti? Asallaatti bar kilaba bannee sirbee. Ijoollummaa keetti kan biraan egzibiishinii fa'aa irra naannoftee biyya hedduu deemtee? Biyya hedduu deemte. Biyya kana keessa Jijjigaa qofa hin deemne. Dhugaa? Wallisuudhuma otoo hin beekamin jechuudha miti? Nan weellisaa nan shubbisaa yoo weellisu nan shubbisa hojii. Shubbisummaas ijoollummaa manii shubbisaa turte jechuudha. Tiyaatirii fa'aan hojjennaa diraamaa kanneen muuziqaa wal makee tiyaatirii muuziqaa. Ganamumaan aartiisii waan ta'e jechuudha. Sirriitti hojjenne. Mana barumsaa keessattis kibabii adda addaa kunoo jiraami iddoo itti wal argite ijoollummaadhaan akka nama baay'ee. Kanaaf ati waan hundumaati gama shubbisaattis gama haaraa miti durirraa gama tiyaatiris. Yeruma sanii amma kanaaf hiree muuxannoon isteejii hoogganuu kee amma namoonni hiriyoonnis wallistoonni biraas nutis akka odeessitti yeroo ilaallu hojiis yeroo wajjin hin hojjennee beekna. Dandeettiin ati isteejii irratti odeessii qabachuu dandeettiin shubbisuu kee baay'eedhuma waan dinqiidha namoonni hedduun kan dinqisiifatan waanuma ijoollummaatti ijaaramaa dhufe kun. Gammee ko waltajjii inni sodaadhu waltajjii isteejii bakka durirraa ol baheetiin sirbaa wanni sodaadhu tokko iyyuu hin jiru. Sanaafi waltajjii kana sodaadheen beeku sirriitti sirbaa muuxannoo naaf ta'eera iddoo dhiinanii. Aartii kanatti jalqabe kunniin iddoo hedduu muuxannoo sii kennanidha sii galee namni adda addaa yeroo san fedhii orjinaala qaba waan ta'eef fedhii ka'umsaati gara duubaa wanni jedhamu hin jiru. Hunduu garuma fuulduraati bakka inni hojjeta. Hunduu waan qabu hunduu walitti baaseetu hojjeta waan ta'eef muuxannoo gaariidha. Haga hojjechuu qabdu beekuudhaanii miti waanuma dandeessu hunda baafteetu gara fuulduraatti. Waanuma dandeessu hunda baaftee fuulduratti fiduudha malee yeroo sanitti kana akkana goonaa akkasii miti
waan dandeessu hundayyuu Uummataaf itti waan ta'uu guurteetu danda'a jechuudha. yeroo Qofa? san yoo namni nu laalee harka nu dha'u nuuf wanni ajaa'ibaa Gammachuu sana guddaati. gammachuun guddaan sana. Wanti baay'ee karaa Andu'aalamiin nama dinqisiisu keessaa namni hedduunis kan dinqisiifatu yeroo dhiyoottis namoonni gama tiiktookii fa'iin fidanii kan isaan agarsiisan jira viidiyoon baay'ee ajaa'ibaa kana Coca-Cola Superstar I think idolii Coca-Cola Superstar jedhamu irratti performansiin kee baay'ee guddaa ture inuma warreen tokko hanga 10tti gahan keessas turte muuxannoo hojii akkasii hojjechuu inuma ammoo idoliin dhaqee Finfinneetti dorgoma jedhanii manaa bahuyyuu akkamittiin dandeesse akkamittiin carraa kana argachuufis yaalte milkoofte. Akkuma siin jedhe gamme warri na jajjabeessanis jiru yeroo sana achitti. Kan saniin alaa garuu guddaa yaada guddaan laala. Ani haadha kootiin nan jedha ture. Waggaa 5 booddee ani nama guddaa ta'e waasii godhaan jedhaan. Rabbi naa milkeesseera. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaafi gara fuulduraa yaaduun hamilee gaariidhaan gara fuulduraa deemuun dorgomaa ta'uun poozitiivlii jechuudha. Iddoo gaarii si kaa'a. Keessi kee qulqulluu haa ta'u waaqa sodaadhu garuu hojjedhu. Kanuma baay'ee naqaree baay'ee muuxannoo hedduu naa kennee ayidooliin warri achirratti illee yaada nuu kennan warri yaada baay'ee babbareeda wanni nuu godhan hedduu akkaanii of laalu na godhanii jechuudha. Bakkam jira akkamitti jiranii kana booddee maal gochuu qabaa waan jedhu akka dhaabbadhee of laalu na godhanii soo muuxannoo gaariidha. Hin sodaanne garuu gara kana dhufeenii hojjechuu danda'afaa jettee yeroo sana ijoollee turteessi fuula keerraas gaafa arginu ijoollummaa baay'ee qalloo wayii tokko turte. Amma waliin fakkaannu iyyuu. Tasuma. Andu'aalam jennaan shakkeen ture yeroo jalqabaa tokko. Waliin fakkaatu xiqqoo. Siin tasuma hin fakkaatu. Yeroo sana waan baay'ee nama ajaa'ibu kan bira afaan Amaariffaatiin sirriitti sirbita ture. Afaan Oromootiin hin sirbita. Akkamittiin afaan Oromoo faa yeroo sana afaan Oromootiin na dabarsuu dhiisuu danda'u jettee faa sodaattee afaan Oromoo sirbuufaan dhiisne. Afaan Oromoo waan hunda darbuu danda'a jedhee nama yaadu keessaa tokko malee na dabarsuu diduu wanni akkasii gaafin na keessa hin jiru. Kanaafin haga beeku haga eenyummaa kootii achirratti dhiyaachuun nan salphachiisnes nan salphachiisus sanumaafan godhe garuu yeroo san xiqqoo wanni amanamu sirboota wahiitiin. Maqaa kaasuu fa'aa yoo barbaachise hin kaasa malee yoo dhiisna hin beekama jedheeti. Sirboota duddurii keessaa namoota murtaa'aniitu jiru. Sirboota isaanii yoo sirbiteedha weellisaa jedhamta fa'aa waan fakkaatu jira. Ciminni namaas mul'achuu danda'a. Ciminni namaas garuu immoo waanum gaarii hojjenne yeroo sanis. Baay'ee waan bareedaa ture. Waan tokkoyyuu ani waan. Aayidoliin sun na gurgureera jettee yaadda? Eeyyeen sirriitti. Hojii koo ammaatiif baay'ee na fayyadeera na gurgureera jettee yaadda?